Reefuu naa'ifaa jettee jedhan maraattuun ibidda manatti qabde. Reefuu nu ife. Yaa obboleessa kiyya gama akkamitti si qabatan eessatti si qabatanati. Atiin kuni sila nama moo shayxaana akkaataa keetu wallaallee sababa sanii isiin jedhee Abubakar sitti himate. Abubakar waan maarii kafaleeti saadaa hiikuu dhabeen nurraa kafalisiin jenne. Jettee barbaadu akka fedha keetii ta'u. Ati saadaa obboleessa moo abbaa moo adeera moo maal taatetti akka isiin hiikamtu barbaada. Waan ati jette kanatu akka malee na dhukkubse. Waan ati hiriyaa kiyya irratti yaadaa jirtutu na dhukkubse. Sharri ati hiriyaa kiyya irratti yaadaa jirtutu na dhukkubse. Waan isaa hin dubbatinaa nu jedhan hordoftoonni keenya akka itti gabbaanee waan kee dubbannu dhabne. Akka itti gabbaanee haasofnu dhabne. Hordoftoota jechuun maatiidha. Maatii keenya dhaggeeffachuun dirqama keenya. Si hima jala muree si hima. Takka anatu du'a takka asitu du'a. Tana quba qabaadhu yoo hin gala jette dubbii Abubakar keessaa gal yaa obboleessa kiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota koo akkam nagaa keessanii fayya bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya koo irraa madde isin haa ga'u isiniin jecha walitti deebinee baga rabbi nagaa walitti nu deebisee alhamdulillah jaaladhee odoon taane dirqamee dhufe reefuu naa'ifaa jettee jedhan maraattuun ibidda manatti qabde. Reefuu nu ife. Shabalee Orootu waan garaa kee keessa jiru. Waan lubbuun tee barbaadutti jirtu. Dhoofechaadha ittee amma of keessa ol haqifte. Waan lubbuun tee barbaaddu amma of keessa ol haqifte. Abubakarii fi saadaa addaan baasuuf jecha isii amma biyya kana jirtu addaan baasuuf jecha akka manguddootitti illee dhayxee akka nama waa meeqa yaaltee si jaahuu didee jara addaan baasuuf akka yaada keetitti Abubakar illee hin hiisifte sababa isiitiin sanallee ni hiisifte nama sodaachisuudhaaf maal boolli ati seenin hin jiru dhagaan ati garagalchine hin jiru saada fi wanna addaan baasuuf jecha amma garuu dirree sirraa baatee dirree si harkaa baatee sirraa mul'atte gadi baatee afaan guutattee inumaa sodaa takkaan malee garas fiidee garana fiidee garas fiidee garana fiidee wanni guutuun si harkaa badee si ta'uu dhabnaan har'a Abubakar saadaa dirqamaan hiikuu qaba jettee qabattee gadi baate. Yaa obboleessa kiyya gama akkamitti si qabatan eessatti si qabatanati. Atiin kuni sila nama moo shayxaana akkaataa keetu wallaallee jirra. Wallahi nama ta'uu shayxaana ta'uu keetii waan keetuu si wallaallee ittiin jirra. Yoo gadi baatee Abubakar saadaa hiikuu qaba doo fedhan taane dirqama yookaa jettu kana ofii fuudhuu barbaadde moo akkami habiibi? Amma sirraa ifa baate sirraa mul'atte an duraanillee si himaa ture. Awwaan kana duraanillee dubbachaan ture. Maamad Shabalee Orootuu fi saadaa jidduu wanni jiru alaaqaa wahiitu jira malee Maamad akkanumatti ol kaatee garana fiidee mustashfaa geessitee takka hin dhaamte jettee takka poolisa nu fiddee wanni ati edaa akkanatti kopheen sirratti dhumtuuf nu barbaacha saadaa tana ofii keetii fuudhuu fi Abubakar gaafa gadhiise wanni akkana jala si fiisise akka nama namummaa dubartummaa yaadee akka nama dubartii yaadee godhattee haasoyta malee isii tana ati waan biraatiif akkana jala fiiguu turte jechuudha. Har'a afaan guutattee gabbaatee maarii isillee kayoo barbaachisaa ta'u taate anatu kafalaa Abubakariin kafalini isi warri hiriyoota isaa ka isa jala fiigutti jirtan Abubakariin qofa waan kana itti amansiisa achiin booda maarii isallee anatu kennaa jette ati maal haa ta'u kennita maarii Abubakar maarii irraa kafaluu dhabe siin jedhe yaa bada wallaala akka nama beekaa tokkoof gootee gabbaatee haasoyte inumaa akka nama waan gaarii haasa'u akka nama waan gaarii haasa'utti gabbaatee of keessaa gadi naytu. Abubakar ammarii si saadaa waan irraa kafaluu dhabe nikaa waan itti akkaataan itti hiikuu dhabe sababa saniif isiin jedhe Abubakar sitti himate. Abubakar waan maarii kafaleeti saadaa hiikuu dhabe nurraa kafalisiin jenne. Moo isatu waan itti kafaluu dhabeetiin hiikuu dhabe naa kafalisiin jedhe. Deemi ofii teetifuu yoo ofii yaali sammuun kee kunuu dhukkubsataadha mataa keetifuu sirriin jirtu. Maal maarii Abubakar irraa kafaltee saadaa akka hiikuu gootaa miti. Atuu nama siyaaluu barbaaddaa yoo qabaattee dhugatti ka qabaattu dooraan 300 dooraan 400 500 kafalaa jetta. Deemi ofii keettifuu of yaali ati yaala barbaadda. Nama siyaaluu dhabame malee nama dhabde malee odoo nama siirifatu qabaatte atuu nama yaala ni ka yaala barbaachisu si.
سعادة هم بربادو جتة قباتة دبتة سرّا أرجنة مالي جنة سيدا جنة كوتو إراهيكي أني واني بربادو سعادة نك إراهي كم تكفى أتقافا وأتي كزجتة بربادو أكفر كيدي تو أتي سعادة أبولي سمو أبا مو أدير مو مال تاتي تيرا كيسيني كم تبرباد يوم دوران أبو بكر إيدو قاد أبو بكر سيتنا ينفدو جدي لكن لولين أنا نان جدي أما إيقا تمان قباتة سعادة هيكو قباجتة أبو بكر أدوان نفيد تهي ما جبا ميويت أجويت هنيكو سعادة مركا كيتيفي هما في الدسم في الدمالي سعادة هنيكو أبو بكر أرجو تنيادو يتلوكي ست قررت سيشالوي بدا قوة قباتي أكنا ما جبا أتي مالي أتي شيكا قبيلاتي مو شيكا قنداتي مو أتي نما دوبرتي جارسف جارتي أدان هيسس كمارينا ما قفلتي أدان نما يسيتو ديمي تبرا بربادي تنفود سعادة أتيرا أبو بكر سيهيكي إذي تنفوتو هنجرو ماري ويتو كتكني تولي هنجرو هنيكو مركا كيتي أبو بكر سعادة هنيكو يودران هيكو بربادس أما أكاينين هيني أنا توغودا هنيكو اتنيادو اتنوغي هنيكو أبو بكر سعادة هيكو قبا أبو بكر كسغدو قبا غابا هنيكي أتفي هدا wanni dura maddi deemtee garana deemtee yeroo takka jaarsummaa jettaa yeroo takka maali jettee yeroo takka gaafuma jaarsummaa anaafisii walitti nu yaamtee dursi wanni akkanaa kun hin tahuu isii fi Abubakarii fi isii walitti fiti sa'aadaa haadha ilmaanii ta'isiin waan hin taane irratti haasoitte sa'aadaa hiikuu qaba jette san dura walitti fiti ani mootu yuutii achiin boodani gaafa isaan kana walitti fitte ani manguddummaa hin barbaadu ofii kiyyaa sa'aadaa fixadha gaafaan siin jedhu لكي تا أبو بكر بودا واني أتجتها في وان كان ياديت يدا كان سموك هيس سجرة إسلي واني كان ما قال كان سجرة في دي شبالي أوروتوب إيري مالي تاتني كفاو فتني قباتا شبالي توبت لك أجتة كان واني كان ما قال كلا كيسين سفارسي تو كيسين ذكري شغورة تقولي واني قال تيكنا كبدن قافا يسين دا يمتي سيدي في أبو بكر إن دا يسين جت سبل بلاتي نمني برا فريسي أبوليان ودواس كذا يرتوني سيسي بالبتة في علاقة كنادي ما في ست بالبتة جنام من قدوم ما كيس اللي كلا يتستوري من قدوم دا ودو إني من قدوم ما تنحاسه وتجرو يساوان كان حلين قدين جري كدو فينا تومي جري ها إني أرجوف جت يستي ما ده لكي سني في متي داوان إني أرحاسه وكانت تجراك السجرة تنا في ست بالبتة أتلي ما قافة مستشفى فوتة جسته مستشفى موت ما جسته مستشفى موتما تيالو مورك إنساني تيجا فوري مستشفى دوفا جسنة مستشفى دوفا تيالا جت جارتي كولا تشوف مستشفى دوفا جسته يالته داتي أن دوبرتوما غرانا نياته دوبرتوما بريفته دوبرتي أكنا غراني دوبرتي دي بايرتي أوفاني دوبرتي ني دايرتي أوفاني أمبر غبه واي سعادة هذا المانيسن إسلام دوبرتي ما يوتو ني دوبرتي تاته yoo tusi obboleetti taasichi haati ilmaanii suni obboleetti mateeti gabbahi waan isii dubbadhu siin jedhee guyyaa takka gabbaatee dubbachuu dhabdee daa'ati wanni sa'aadaa haati ilmaanii san waan isii dubbachuu si dhoogge waan garaa kee kana keessatti jiru waan garaa keessatti baattee deemtutu waa'ee sa'aadaa akka waan isiin hin miidhamin akka waan sa'aadaa yoo hiitu malee wajjin hin jiraannu isiin Abubakar hin jechi isiin jette sun akka sirrii wahiitti ilaaltee gabbaatee waan sa'aadaa haadha ilmaanii dubbachuu si dhoogge isa kana sa'aadaan tuni kanatti miidhamte miidhaa isii akkasitti agarte qarri qara hin muru sitti agarree jirra wanni ati foolisa ilaa manaatitti jala deemtee nutti fiddee kaameraa waraabdee fi maal jettu of jaalachiiftee Abubakariin akkanatti hiraarsitee isa hiisiftee ofii keetiif huduufi ati maraatee jirta gaafa nutti jennu namni dhugaa nu seene maraatee jirtaati nama dhabde nama siyaalu dhabde ati nama dhabde nama siyaalu dhabde gabbaatee inumaa nama tuffatta bishaan qabbanaa isinirra naqaa isin tuma jetta eenyu tumta ofii keetiif ofittimi yaamicha goota inumaa shabalee oorotuuf abdii hawwiituuf ifshoo waamicha goota asaantii wuudhiif yaamicha goota karaa sirrii karaa kana jette karaa sirrii namatti himta akka nama ofii karaa sirrii jiru akka nama ofii sirrii jiru karaa sirriitti nama himta karaa ofii jirtu karaa badaa kanatti nama waamaa jirta karaa gaarii kanatti nama waamta
sheeka hukmii nu goota gatteettee inuma akkaataan itti nama hiikayyettee nutti himta sheeka jabaa keenya gabbaatee inuma hukmii akkaataa silaa jaarsaaf jaartiin hoggaa wal lolte ammallee gaafa wal fuutu ulaagaalee jaarsa jaartiin hoggaa wal fuutu gootu gabbaatee nutti himta kan beeyne warran beeyne fi maayetta si hiyyuu ka itti man wallaalan akka keetiin jiru ka akka keetii wallaalatu jira naman beeynetti himta atuu wallaalan gabbaatee tiniin akkanatti akkana godhan jettee namatti himta namni sii gadi beekuu hin jiru kasii ol beeku yoo ta'e malee namatti himaa jetta warran beeyne fi maa jetta ofii beekaa of goote akkaataa jaarsaaf jaartiin yeroo walii kan itti walii kan akkaataa jaarsaaf jaartiin gaafa wal fuudhan itti wal fuudhan hukmii gootee teetta inumaa hukmii nu himta sheeka keenna jaba sheeka ulaagan gaafa wal fuudhanii ka akkanaati gaafa walii kanii ka akkanaati gaafa akkanaati ka akkasiitti mirxishiyyoo manashiyyoo maaliyyoo jetta eenyutti himta namni hin beeyne eenyu atuu ka wallaalatuu hin beeyta re'een ta'uu fi hin argitu sareen eegee gadi qabadhu jettii jedha akka keetii kan irra deebi'ee sii mammaa kana lama sii mammaakutti jira eeguma sammuu kee keessa wanni akkanaa jiraattee yaada akkanaa qabaatte sa'aadaan si hiikanii ati fuutus hin jirtu yoo jaalattee yoo jibbellee akkanumatti nikaa Abubakarii teettee dhaabattee hafti malee Abubakarii nikaa irraa sa'aadaa sii fuudhee akka lubbuun tee barbaadde ati taatu hin jiru sitti hima yoo sii gale akka gaaritti si haa galuu dhagaye sa'i dhageeffadhu naan jetta maa si dhageeffadha nama keetii wallaalaa kana dhageeffachuuf yeroon qabu an si dhageeffachuudhaaf jecha daqiiqaa laman dabarsu garuu waan ati jette kanatu akka malee na dhukkubse waan ati hiriyyaa kiyya irratti yaadaa jirtutu na dhukkubse sharri ati hiriyyaa kiyya irratti yaadaa jirtutu na dhukkubse akka nama isaaf yaadee jettee gabbaatee Abubakarii gorsita yeroo takka wanni edaa ganama galgala akka nama maraatee miidiyaa kanarratti bahee si iyyisiisu akka nama dubartiif rakkatee godhee si iyyisiisu sa'aadaaf rakkatteeti miti ofii rakkatte rakkooteetu si rakkise sa'aadaaf rakkatte nu fakkaateedha ati sa'aadaa wayiitu fuu rakkate ofii keetii rakkatte ofii dhibamte deemii kamaarii Abubakarii kennitu san ofii keetii ittiin of yaali atuu yaalamuu barbaachista mataan keetuu dhukkubsataadha fayyaa qaba ofii jetta malee fayyaa hin qabdu huccuu keessatti maraattee jirta warra huccuu keessatti maraate keessa ati raqama tokkoffarra jirta deemiti ofii keetii of yaali kamaarii kafaltee fi Abubakar sa'aadarraa nikaa akka hiiku barbaaddu san deemi ofii keetii ittiin of yaali yoo nama qabaatte silaa siyaana ni barbaachisa maraattee jirta daangaa dabarte eeywa wal fakkaata lamaan waliin oolaa jette taaka keetii argatte yoo odoo ati akkanumatti odoo maraattu yoo duute malee sa'aadallee yoo ila akkanumatti dhaabbatteetiniin hafti malee Abubakarii sa'aadaa sii kullee hin jiru gurratti isa calawu ana maan natti himtaami maan dhageeffadhaa mi'ati na dhageeffadhu humat gale santu gala malee shugguxii isa waan isiin qabdu matatti si fixeetiin mana hidhaa umrii kiyya taa'a malee wanni ati yaadde wanni ati hilimte kun siin ta'u Muhammad waan kee hin dubbannu jennee dhiifne yoo nuti waan kee hin dubbannu kalaas dhiifne waan isaa jennee dhiifnu ati ajandaa biraa jijjiirtee gadi nu baatee nu dubbista waan isaa hin dubbatinaa nu jala hordoftoonni keenya akka itti gabbaanee waan kee dubbannu dhabne akka itti gabbaanee haasofnu dhabne hordoftoota jechuun maatiidha maatii keenya dhageeffachuun dirqama keenya jennee waan kee hin dubbannu yoo nuti jennu gabbaatee ati waan biraa nuuf hidda akkamitti si dhiifna nuufi hordoftoota keenya iyyuu walitti buusutti jirta hordoftoonni keenya waan isaa hin dubbatinaa jalaa hafaanuu jedhanii waan kee jalaa hafutti jirra akka nuti si jalaa namni gabbaatee ajandaa biraa nuu baaftaa akkam goone si jalaa hafname ofii keetii maraattee nullee maraachita wanni ati dalagaa jirtu waan ijoolleen daa'imni sabiyyiin hin dalayne waan jaarsi of hin beeyne jaarsi tortoraan hin dalayne dalayne akka kanatti rabbi si uume hin beeku sammuu akkamii akkasii kenne sammuu lukkuu qabattee deemtee mataan nun dhukkubsin sa'aadaan si hiikanillee hin jirtu maarii wayituu nuun kennin hin qabnu si hin jenne hin qabnu si gaafanne maalan si dhageeffadhaa miti ati akka gaariitti na dhageeffadhu dhaamsa akira si dhaama arraan booda ol baatee faltii waa'ee Abubakarii fi waa'ee sa'aadaa hin haasayin haasa'uun hin malle sa'aadaaf Abubakar akka barbaadanitti hafixatanii dubbii isaanii keessaa bahi akira dubbii si hima bahi keessaa gadi keessaa hin galu taanan yaa akii addunyaa tanarraa si dhabamsiisee mana hidhaasan keessatti deebi'ee ta'a malkatti magaalaa takka wajjin hin teenne si hima jala muree si hima takka anatu du'a takka asitti du'a tana quba qabaadhu yoo hin gala jette dubbii Abubakar keessaa gali yaa obboleessa kiyya gabbaatee uma argite laayitee ajandaa nuu hin baasini sitti beetiin jira na dhageeffadhu kaan si dhageeffadhu hin jiru Sayyid faa keessattuu na dhageeffadhu jetta wanni as dhageeffadhu jiru ati na dhageeffadhu
تكا أنا تكاسي يو دبي أبو بكر كيسا همباني دبي زادا كيسا همباني أبو بكري متادو كوسونكي أنا متادو كوسونا صاحبك يقاري دا كنيسة ليس تيمي تقع أبو بكر هندندو رو أبو بكر هندندو جلسيمي حر الله هندندو برو الله هندندو أزتي ما تنجر هنتا جنان أدبدو تاين ما كي قد فدو هنتا جنان دابا ما سيقولي تنتي يلي موضو متوف كنه من هداتا دابا ما الدنيا تنرى سيقولي سيقلجي وفيتي يا اللبوك يا وموتو ما نت مرتز نت ها مرتز شمالي أوروتو akkasitti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya nuti isinilee dhaggeeffachuudhaaf neemiti waan isaanii hin dubbannu jennee yoo nuti dhiifnu ajandaa kanaan gadi nu baani hordoftoota fi kabajamtoota kiyya naa ofolchaa dhiifama guddaa isin gaafachaa anna roorroo Abubakar hin danda'u Abubakar tuqamnaan ani irraa hafuu hin danda'u kanaaf isinilee naa ofolchaatti dhiifama guddaa isin gaafadha akka gaafa Abubakar murtaa ta'ee dubbiin isarratti deemuu dhiiftutti an dubbii hin dhiisu kan akka gaariitti naa beekaa isinin jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.